kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessan nagaan koo kan kabajaa kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haaga'u isiniin jedha. Ana obboleettiin keessan nagaa kooti. Isinis akka nagaa guutuu qabdan Waaqayyo biraa abdiin qaba isiniin jechuu jaaladha. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootiitti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na waliin jirtan guddaa galatuumaa galata guddaa qabdu na biraan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo iyyuu like, share, subscribe godhaa. Walaa jajjabeessinu wal faana haa taanu wal faana haa dhaabbannu yeroo makamu isiniin jechuu jaaladha. Ana obboleettiin keessan nagaa kooti. Isinis immoo iyyuu nagaa guutuu akka qabdan bakkuma jirtanitti waa hunda kan caalu nageenya fi fayyaadha. Nagaa isiniif hawwa fayyaa guutuu akka qabdan yoomuu hawwi kan kooti. Itti aansuudhaanii warroonni hiyyoota maa baddee jettanii gara keessatiin illee warroonni nagaa fattan jirtu guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Asumaanii obboleessa jechuun obboleettii jechuun kan waliin dhalatan duwwaa miti, kan wajjin dhalatan qofa miti, kan Waaqayyoof jecha obbolummaa obboleessaa fi obboleettii wal godhatanii wajjin dhaloota caala nama beekutti wajjin dhaloota tiruu tokko boraafatanii ba'an caala. Kanaafuu hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ni beektu jireenyi biyya namaa kun baay'ee biizii nama godha gizee tokko jechuudha. Madam kootillee biyya biraa deemaa jirti. Anillee mooyyuutu karaa biyyaa tanaan deemaa jira. Kan ishii bakka wantoota hojii mana keessa ni beektu. Biyya gizee galuu ka'anii dhiisati gizee kaanu ni beektu waan ta'eef sababuma sanittan biizii ta'ee sababuma sanittan badee dhugaa akka duraanii ijoollee birallee hin deemu bakka waa hedduudha. Kan ishiitis uffataa maal ana to'annoo jedhaa ammoo kan kootu akkasii dhugaa baay'ee bakka baay'ee natti ulfaate. Hunduma keessaa mooyyuutu isa eegee guyyaa kanaan hunda keenya ga'e isa eegee mooyyuutu hunda keessa nu dabarsee guyyaa kanaan nu ga'e maqaan isaa yaa ulfaatu jedha. Har'a ga'uun waan guddaadha, guyyaa kana arguun waan guddaadha. Kanaafuu sababa kanatti hambisi ta'ee sababa kanatti naannoon badee malee wanta biraatii fi miti isiniin jechuu jaaladha. Asumaan immoo iyyuu hundumti keessanuu obboloota koo qaqqaalii baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Iddoo guddaan isin qaba yoomillee warroonni akka carraa meebi hin beeku garuu osoon beeku garuu namallee namuufachiise illee natti hin fakkaatu. Akka carraa ta'e warroonni isin muufachiise yoo kan jiraatu ta'e dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Maaliif dhiifamni waan guddaa caala ilma namaa ta'eetillee tarii garuu osoon beeku nama muufachiise illee natti hin fakkaatu. Beeku ofirratti abbaan hin beeku waan ta'eef akka carraa ta'e namni natti muufattan yoo jiraattan ta'e dhiifama guddaan isin gaafadha. Dhiifama maaliif namni karaa deemu tokko garaa qulqulluudhaan akka karaa deemu waan ta'eef dhiifama isiniin jedha. Warroonni akka carraa natti muufatte yoo jiraattanii asumaan immoo iyyuu hundumti keessanuu wal jajjabeessaa wal faana dhaabbadhaa. Afaan bichaatti hin hafinaa isiniin jedha. Tarii diinqa ormaa keessaa rafan malee itti nafan jedhe Oromooni. Akkuma isaan iyyuu biyya ormaatillee biyyuma ormaati manni ormaatis manuma ormaati. Olis barartu gadas barartu allaatti reeffi lafaasanii bakka feenes deemnu iddoo feenes deemnu booddeen keenya biyyuma keenya waan ta'eef hunda keessanuu warroonni biyya sigdatii keessa jirtan warroonni mana namaa keessa jirtan rabbiin yaada keessan isinii guutee karaa isin hin beekniin nagaadhaan biyya keessanitti maatii keessanitti abbaa keessanitti fira keessanitti nama jaalattanitti nagaadhaan Waaqayyo isin haa galchuun isiniin jedha hunduma keessanuu jechuudha. Jireenyi addunyaa tana hin guuttu ishee 9 10 hin guuttu. Jireenyi nama kamiyyuu
waan tokko hin hawwita garuu bakka san ga'uu fi tokko jireenya biyya namaa kana keessatti umrii namaa waa hedduu keessafuu ispeeshaalii warroonni shamarranii ni beektu waa hedduu hawwina nuti. Waa hedduu kana goona jenna. Osuma san jennu umriin keenyas darannis dabalaa deema. Kanaafuu kara isin hin beekne, kara isin hin yaadne Rabbi yaada keessan isin guute nagaan maatii keessanitti isin deebisuun isiniin jechuu jaalladha. Anas immoo yoo warroonni natti mufattan dhiifama isiniin jedheen jira. Akkasumas immoo yoo du'aa inaaf godhaa Waaqayyoon naaf kadhaa isiniin jedha. Namni karaa deemu hin beekamu akka itti galan akka itti ba'an beekan malee akka itti galan kan beeku Waaqayyo waan ta'eef inni eegee guyyaa kanaan nu ga'e hunduma keenya immoo inni dabarsee nu kennu waanuma kamiif waan ta'eef bakka jirtanitti fayyaa nagaan isiniif hawwa. Bakka jirtanitti warri hojiin isinitti baay'atu warri immoo hin beekamu adaaminti sanillee amala qabdu kan taate isinii fi wantuma kam keessattuu inni si faana haa dhaabbatu isiniin jedha. Waaqayyo wantuma hunda keessattuu harka sinaa qabu. Qabeenyi qabeenya caalu, duniyaan duniyaa caalu nuti mallaqa laalla. Nuti immoo birrii kanarra yookaan harkatti argannu kana laalla malee qabeenyi qabeenya caalu, duniyaan duniyaa caalu kan abbaan ofirratti hin beekne kan miliyoonanis hin argamne fayyaadha. Fayyaa guutuu qaama guutuu biyya ofiitti deebi'uun waan guddaadha. Meeqatama kan carraa kana dhabe, meeqatama kan biyyaa ba'ee as buuteen isaa dhabame, meeqatama kan haati agaarraa yoomnaa galitti jettee karra eeydu hundumaayyuu carraadha waan ta'eef qabeenyaaf hin boo'ina. Hin dhuftis hin dhabamtis ishee biyya ormaa qofattis miti haa ta'u yeroo keenya ta'eeti malee maatiin keenya biyyuma ofiit irratti ta'anii biyyuma ofii keessatti dhanurratti caccabanii kan guyyaa kanaan nu ga'anii har'aan nu ga'an jechuudha. Yeroo keenya ta'eeti malee yeroo maatii keenyatitti shamarri takka yookaan dubartiin gabbaateetu biyya namaa dhiisati badhee maatima ofii bira deemte bultii lamaa tokko irraan bultu hin beektanii yeroo keenya ta'eeti wanti hundaayyuu inni nuuf haalaaffisuun isiniif jedha. Hundaayyuu Waaqayyo waan dadhaben qabu waa hunda keessattuuyyuu inni wanta hunda keessa nu dabarsee guyyaa kanaan nu ga'e ammallee mooyyitu dubartoota keenya warroota biyya namaa keessatti kufanii ka'anii waa hedduu keessa taranii hojjechaa jiran kana ga'e jedhee inni biyyuma keenya biyya alaa kana nuuf taasise biyyuma keenya nageenya nuuf buuse biyyuma keenya immoo nagaa waa hunda caala waan ta'eef nagaa nuuf godhe inni biyyuma keenya keessatti biyya ormaa kana nuuf kanarra jechuudha. Akka namni keenya illee biyyarraa ba'ee biyya namaa keessatti hin dararamne abdii Waaqayyoo wajjin wanti hin jijjiiramne tokko hin jiru. Biyya keenya biyya ormaa kana nuuf taasise hundumti keessanuu yaada keessan fedhii keessan guuttattanii nama nagaadhaan biyya keessanitti deebi'uusin yaa taasisuun isiniin jedha. Dhugaa bakka wantan dubbadhuyyuu illee yaannoon jedhu ana harkaa bada jechuudha. Madaamni tiyya baay'ee nama gaariidha si baay'ee nama dhugaa garuu gaariin Rabbi tokkicha Rabbii gaditti mooyyuutu akka halagaatii miti. Halagummaa malee homaa solirraa hin qabnu namni Rabbii sodaatu manuma mana jira. Guyyaa tokko ilmoo ishiitiin gargar baastee ilaalte hin beektu dhugaa. Maaliif wanta namni hin qabne namarra godhuun illee sirrii miti waan ta'eef guyyaa tokko tasaasuuf walitti buune hin beeknu mana kana keessatti. Haganii amata 4 fixee amma ishii biratti isheenis amma karaa biyya biraa waan deemaa jirtuuf garuu ishiin taa'illee jirti. Anis immoo yoo ta'u isheen biyya biraa deemte maal godhu mana duwwaa taa'a kanan jedhu anis yaada jijjiire. Kanaafuu obboloota koo akkasiin isiniin jechuu jaaladha. Isheellee bakka deemtu Rabbiin nagaan ishiin haa ga'u.
immoo yuutu anas rabbi nagaadhaan siyaa galchumaati keetitti du'aa inaaf taasisaa isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf ta'a. Iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebanaa. Akkasumas waliin dagatinaa, wal jajjabeessaa, kan biyya galees kan immoo yoo biyya namaa kana keessa jirtanis wal jajjabeessaa, wal bira hin tarinaa isin jedha. Iddoon badii qabutti na oofalchaa bakka jirtanitti. Fayyaa nagaan isiniif hawwa. Aga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti hundumuu keessanuu isinin jaaladha. Obboloota koo qaqqaalii fayyaa nagaa naaf ta'a. Bye bye. Hordoftoota koo kana fakkaata meeshanii koo kaargoon erga jalee tanaananii kaawwannan dhiisayyuu kana dhiisa jedhee tananii kanasi meeshaan waan baay'ee natti baay'ateefi kanaan kaargoo erga jedhee tanaananii akkasasaniin jedhaa. Warroonni haftanis rabbi nagaan kara biyya keessanii kara maatii keessaniititti nagaadhaan inni isinaa deebisuun isiniin jedha. Kana fakkaata isiniin jechuu barbaade. Hunduma keenya inni nagaan nu baasee nagaan biyya keenyatti inni nu haa deebisu. Gooftaan nagaadhaan jechuudha. Hundumaaf homaa olis barartuu gadis barartuu allaatti reefi lafaa Oromoon jedhisanii akka haga fedhanis turanii biyya ofii gala hin oolani waan ta'eefu kanaaf hunda keenya inni nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Hunda keessanuu yaada keessa isinii guutee nagaan biyya keessanitti isinaa galchuun isiniin jira. Akkasas isiniin jira. Kaanee jirraa. Kaa hundumaafuu fayyaa nagaa ta'a. Hunda keessanuu isinan jaaladha. Rabbiif jechaan isin jaaladhaan isiniin jira. Boru ganama dhufanii fuudhanii. Asumaanii warroonni immoo YouTube lakkoofsa kaargoo biyya nan jiru kana keessa jirtan namni barbaadda yoo jiraatte baay'ee dhugaa nama gaariidhas. Tanarraallee meeshaa wayinaa galchanii turani. Akkasiidhanii yoo barbaaddan lakkoofsa isaanii isinii kennuu hin danda'a. Biyya nan jiru kana keessa warri jirtan jechuudha. Akkasas isiniin jedha. Naaf jiraadha hundi keessanuu. Meeshaan kiyyallee kinoo kana kaargoon ergee ture. Karaa kaargoo kanatti yoo waraqata imbaasii dhaqxanii baafattanii waraqata namni isin geessu jiraate imbaasii deemtanii hin baafanneedhaan yoo hin baafanne ta'e waa takka hin bitina. Dhugaa isinitti yoo garuu waraqaticha baafattanii galtanii ofii keessanii baaftan haga sundan kafaltan. Garuu maqaa keessaniinuu ergitanii ni kafaltu haga tokko. Waraqata kana yoo qabaattan immoo yuutu namni baay'eetti dhiyaadhullee namni waraqata kanaadhaan galee osoo yaa ta'u garuu kaffalee haga sundaa miti. Waraqata kana yoo qabaattan ta'e waraqata deemtanii imbaasiidha baafattanii yoo isa qabaattan ta'e rakkoo hin qabu haga sundaa hin kafaltan. Garuu yoo waraqaticha hin qabaatini dhugaan isinitti hima. Wanta amata meeqa hojjettan kafaltan jechuudha. Waraqata san baafadhaa yoo isinii mijaatu ta'e. Yoo isinii mijanne ta'e immoo yuutu meeshuma jedhamuyyuu maqaa keessaniin ergitanii galleebbaaf nama keessafuummoo maqaa namaatiin ergame maqaa namaatiin hin ba'a. Oomaa harkuma dhadhaattanii keessa galtanii yoo mooyyeetu maqaa keessaniin ergitanii ofii galtanii baafattan hoomaan jedhu san irratti. Waraqaticha garuu imbaasii dhaqxanii imbaasii yoo gaafattanii waraqata firii kaargoo ittiin baafadhu jettanii mallaqa kafaltantu jira. Akkatti isiniin kennamu garuu biyyuma kana keessatti illee jechuudha. Isinii kennanii waraqaticha san qabattanii gaafa galtanii garuu haga tokko homa hundaafuu maaliin akkam baasisii
mooyyitoo waa'ee waraqata kana garuu sirriittanii nan beeka qabatamaani waraqata yoo baafattan haggas hunda hin kaffaltan waraqata yoo qabaatiin waraqata imbaasii kana jechuudha dhibbaan dhibba kasin kaffaltan dachaa sallama jechuudha kanumarra immoo isinitti hafee mallaqa keessan qabattanii galtanii biyya keessatti wanti hin jirran jiru biyya keenya keessallee garuu yoo waraqaticha baafattan shuuridha haggas hunda hin kaffaltanii maqaa namaatiin yoo ergitan mulumaayyuu keessa galtan waa'ee maqaa namaa ofirraa lafa godhaay ofii keessaniifillee yoo galtanii ni baasna jettan haa ta'u haga tokko akka maqaa namaatiin ergamu miti waraqata yoo qabaattan immoo guutumaan guututtu hin kaffaltanii osoo hin taane takka takkaan meeshaa ergite san takka takkaan barabbara jarrachitti jechuudha akka warra biyya namaa kanaayyuu miti kan biyya keenya keessa takka takkaan barabbaran gaafa sanii hunda isaatu hin barreessan barabarameetu laallama hundi isaatu dhugaa wanta takkallee ni san keessafuu uffata addisii waraqata irraa kukkutaa keessa godha waraqata wajjin akka keessa hin goone maaliin akkan baasee fi mooyyitoo akkamittiin akka fudhadhellee gaafa biyya ga'e waaqayyo nagaan biyya koonaa geessisu viidiyoo waraabessinitti hima garuu waa'ee waraqata kana qabatamaadha wantan beekuufi waraqaticha yoo isinii danda'a deema baafadha mallaqa ni kaffalan tola namaan kennamu imbaasiidha illee jechuudha kanuma hundaa mooyyituun barbaadu warri jettani mallaqa keessan harkatti qabadhaati guuta wanti barbaadan biyya keessallee akkasin isiniin jedha fayyaa nagaa ta'a horaa bulaa